هايا بسم الله الرحمن الرحيم أسكت جاتاكا لاما سيدي أفر شان جاها توربا سدي سجل كودان كودا تاكا كودا لاما كودا سيدي كودا أفر كودا شان كودا جاها كودا توربا كودا سدي كودا سجل ديدم تاكا ديدم لاما ديدم سيدي ديدم أفر ديدم شان ديدم جاها ديدم توربا ديدم سدي ديدم سجل صدم جات ديدم تكاش صدم أشتي ما ماشي صدم تاكا صدم لاما صدم سيدي صدم أفر صدم شان صدم جاها صدم توربا صدم سدي صدم سجل afurtam tak afurtam lama afurtam jadi afurtam afurtam mishan haya isang kaya afurtam mishan afurtam jah afurtam torp afurtam sedit afurtam di sagal aye nashantam akasih arsi kumukulan kumukulan masyaallah yoo kana itti obboleessa keenya kun abbaan keenya kun warra magaafa dargii keessa yeroo dheeraa girii uummatarraa dhoorkuudhaan bishigii seenee uummata isaatiif wareegamee baazuuqaalleen dha'ee miidhamee ammallee kun akkasitti jira jechuudha. Kanaafuu gaa namoonni akkana namoota hawaasaaf jiraatan jiruu isaanii keessa takkaa aadameen mataa isaatiif hin jiraanne uummata isaatiif jiraate malee akkasii gaa kun warra obboleessa keenya kun yaadatee akkasii bakkatte jechuudha itti fiduunsaa galata guddaadha jazaan kee jannatul firdawsi addunyaa akhiraa milkeessu man kaana fi haajati akhii kaana allahu fi haajati janabii sallallahu alaihi wasallam namni haajaa obboleessaatiif ta'e tasaatis rabbii keessa jiraa fi akkasuma namni mu'mina tokkorraa rakkoo fure addunyaa irratti rabbiinis rakkoo gurguddoo guyyaa qiyaamaa sun irraa fura jee cinqii akhiraa jajjabduu sun singarsiisin ta addunyaatis singarsiisin dukkana qabriitis siyaa ibsu qabrii ta'e caffee jannataa umrii dheertuudhaan addunyaa irratti ilmaan gaggaarii sii kannee waa hundaanuu fiixa siyaa baasu jabaatu sin jannaa kun hojjaa shaahirra kaayil jala shaayil dullakkinti maali waan aadaa teenyaa mee obboleettii teenyallee yaadirraa fuunaa maqaan keenya adde teenya Saadaa Umarii maashaallah akkasii obboleeyyan keessan namuu isin quba qabna arraa haalli biyyittiin teenya keessa jirtus haala ce'umsaa haala alaa fi keessaanis wanni adda addaa nu jirti kanaaf namni keenya tarsimoo qabuun humna qabuun qabeenya qabuun ifumaaf wal cinaa dhaabbatee oduu gargaarsa alaan eegganne wal gargaaree akkasitti wal utubee deemu jira inshallah obboleeyyan keessan isin dagatan kan bakka adda addaa jiranii amma booda waggaa dhufu irdaataallee ni jiru jechuudha nuti gargaarsa faranjiitillee dhageewullee hin feenu inshallah akka islaamummaattis akka oromummaattis karaa hundaanuu obboleeyyan keenya isin gargaaranii umaa abdiillee muratina qalbiin teessanillee isin hin cabini akkasii isin cina jiran jechuudha obboleeyyan keessanii alhamdulillah roobnis roobeemi maashaallah bar abaar guddoon abaar beeladaati bar kanaafuu gaa'ummaa rakkoo qabu hamma duratti obboleeyyan keenya nu gargaaraa jira akkasii kanaafuu kakkalee obsaan keessa kutanyannee akkasii kun irraa jiraachuu jira gaafa nu gaara kanaaf aduu bisharaa kana keessatti maashaallah alhamdulillah egaa takkalee nu akka rabbiin sitti ammallee kan keessa jiru bal'inatti illee nu jijjiiru akkasiin jijjiira wanni guddoon nagee ajaanii arra amma nagee qabdan jechu fakkeenyaaf eskaadha ijoolleedhaan baanee jirre hin jirru arra alhamdulillah ilma nagaa maashaallah bareedgamaan rabbiitu nabi ibraahim makkaatan amma gaafas rabbi jaalaataa baladan aaminan je yaa rabbi ganda kana nagee godhi jedhura nama nagee qabuutti koo qabduu nyaata nama nagee qabuutu gammada akkasii haa jaratooma obboleeyyan keessan isin bira jiran gaafa rakkoo sunuu lafatti isin hin dhiifne gaafa rakkoo kan sharaa keessa halloo keessa roobaan eedkaadha badhufne akkasii halkan eedkaadha ilmaan waan lama eedkaa qabu ho'uu kan fayyada akkasii dhaabbanne sun isaan sharaa nurra kaa'ee nu bira dhaabbate kanaafuu aduurraa illee gaaddisa sanuu roobarraa ilmaan sun waan keessa qaban isaan nurra kaa'ee kanaafuu alhamdulillah goitaa galanni haa ta'u isallee galanni addunyaa fi akhiraa irratti haa babal'isu
شاء الله malee babal'oollee. إن شاء الله Addunyaa akhiraatti nu rabbi haa kadhaneessu. آمين آمين Obboleessa kiyya bakka takkatti illee kan nu irraanfatan qabu. Anillee saadaa marqaaruu naan jedhan akkas jechuun obboleeyyan keenya akkas inni adeerri kan geessan isaa galatoo. akkasii Galanii gurguddaan isaa haa ga'u. akkas jechuudha maaliif jennaan bar namni kun nama tokkootu nama yaadata kanaatu lammii taa yaadachiisa jechuudha akkas jechuudha akkasii gaa ergaa lammiitiis dabarfatanii jiranii obboleeyyan keenya nooti jechuun akkana jechuun manni kun kana jiranii cinaanis gaa daaroo gama jalaa sun jiranii inshaallahu